afaan oromoo dubbatu miti warri qabe yoo rabbii sodaa ijoolluma keenya kan biraa miti bar rabbii yoo sodaattan dukkana qabrii yoo sodaattan sila qabdaniittu isin adda baafattanii qabdanu kunoo ammoo intalli kan nama kanaa taate kanarraa birrii nyaachuu miti isinumaanuu seenaa hojjedha hadhaa siin deemuwan barreeffadhaa ol galaa nu barbaada intala kana nu kennaa nama biraa qabadha hin qabinaa hin dhiiftanu garuu namni sin qabdan sun akka carraa ta'ee kan nama dadhabaa ofiifuu gargaarsa barbaadu taate argamtetti namni dogoggora maa qabdan jedhaan jiru maa birrii gaafattan jedhaan jiru maa darartan jedhaan jiru maa kilaashii fuutanii afaan nu keessan jedhaan jiru inni rabbiin biratti ol gaafanna amma isa kan nama kana atattamaan nama kana abbaa kana gammachiisuu qabna jechuudha intala isaa fiddanii gastii kana irratti yoo duniyaaf akhiraatti gammanna jettan anis abbaadha utuu ilmoo koo ta'e akkanan gubadha amma namni kun maallaqa sii buufnutu jenne naan buusinaa mucaa koo baasaa jedha wanni kafalamu hin jiru boo maallaqa silaa isinii kenninu isaaniif kennina rabbii yoo sodaattan gastii ol seensaa amma wal beennaati warri yaman jirtan naannoo mucattiin qabamtee jirtan rabbii isa nu uume rabbii hadha bakakkaa namatti buusu rabbii nama kana fayyaa qulqulluu qabu bakakkaa itti buuse sodaattu yoo ta'e xiqqoodhumasii gaafa duunee qobaa keenya qabrii geeffamu rabbiin rahmata xiqqoodhumasii jara rahmataatiin nu balaalu yoo jettan nama kana ilmoo isaa kabajaan kottaa nu kenna amma ol nu galchi ajjala jiru dhibbaan dhibbatti hin beekanuuf qabani malee namni nama kanatti garaa jabaatan jedhuan abadan afaan oromoo dubbataa miti tigirfalii yoo dubbate amaariffaa dubbate kadhannee irraa arganna kana Imboina familo, imboina, please imboina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jolle ya manjira ko fana galchi. Jalebsa. Oh, me isa kana dubbisi. Naga mu be kam naga me. Naga birre. Jalebsa. Oh. Kesan le na dubbisi kalesa galgala asitti dubbacha ture. Waa'ee dhimma kanarratti illee waa'ee isaanii rakkoon hin jiru hin gargaarrallee garuu waa'ee dhimmaatirra jirtuu kana keessan akka gaariitti na dubbisi waan jiru okay dhimma kana boodatti jaana dandeenya rakkoon hin jiru anis biyya keessa jira amma wanni nu barbaannu obboleessa keenya birreeko keessaan si haa dubbisu jaalibsa fooloo deebisii fi keessaan dubbisi amma namni nu barbaannu nama abbaa kana gammachiisee sheekoodha mucaan kana dhufe oromiyaa jiitu ka jedhu kana Jolles ni beeka wal beekani miyyoolee ida isaanii siniifin fuudhan unjee dubbisiisa. Bakka nuti qabadhu kanatti gadhiisiti meemetti naasaa bolesso. Komentiin irraa cufibbo mata marzii kana. Komentiin boo'ina please komentiin boo'ina. Mucaan kun nama raggataan jiru yaa sa'aatiin nama raggatu hin boossanu sa'aatiin nama rabsu hin boossanu sa'aatiin ni kayyii hojjetu kana jajjabeessuu waan ta'an ofii goote takkaa isaa hojii nama raggate hin beeku takkaa isaa nama raggatu dhufe hin beeku abbaa kana garaana nyaate viidiyoo isaa wallaahi billaahi argeera jaalibsaan tokko qabatee nama fayyaa qabne kana gargaartanii isinirraa gammadeera sana jiru arge jaalibsaan engadda farrisee fi nama gargaari jennaan hadha gargaarsatti galee gammadeen dhufe wallaahi billaahi viidiyoo argeen dhufe jaalibsaan nuti toobatee dhuma deebi'ee nama gargaaruu jalqabnaan sheer goona malee boo anuu sheer hin godha taap goona jallinarraa gara kayinitti namni deebi'uu barbaanna jechuudha. Obboleessa keenya Oromiyaa jiitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin duniyaa akhiraa si gammachiisu akbaara gammachiisaa fiddee dhufteedhanii. Mee imimmaan ishaan gullitti gadhiisuu isaati qophiriin godhaa yoo namni kun isin marare namni fayyaa qabne harka qabne. Waada gara koon qabu jara miti kan bira jirtu dubbifnee jirra finna ibar dubbii khalaas maallaqa geessineef tuma fuudhu ammaan tana. Egaa yoo maallaqni geeffamuu ta'es nu maallaqa kenni nu qabnu nu akkaawuntii isaanii irra galchinaaf amma an kuma 20 nan galchaa fi isin immoo akka ijoollee keenyaatti mataa ol nu qabaa intala nu fida amma barbaanne nu intala jarri jookarikoo gaafa alagaa harkaa nurkaa alagaadha jedhamnu alagaa nuun jedhanii nurraa fudhatanu mucaa amma fidanii amma agarsiisanii amma nu agarsiisaa maal beellama maalii barbaachisa qalbiin nama 3,600 kun si haa eebbisu Oromiyaa nutti dafaa akkas sheer godhaa mucaan nu baarti amma dhufuu qabdi sheer godhaa
nama kanallee gammachiisa uummata Sheer keessallee godha abbaa kanaaf ilmoo wal agarsiifne kan jedhan sheer godha. Bakka nuti mitiyyoo bakka akkana innatti himne jirra. Kalaatu noolii bahara irraa gartee noolii bishaan irraa ilaa gaaraatti hin fide siif kafalla jenneen hayyee bakka fidaa fuudhaa jee hanga amma sarraa faadha eegu jirra jechuudha maallaqa harka geessinee fi fuudhuudhaaf. Abboo Oromiyaa. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Obboleessa koo nama kuma sadii dhibba jaha jira. An rabbiin tarii lolan qabataa hin beekamu. Rabbi na jibbeera ta'a. Garuu nama rabbi jaallatu tokko ajala jiraachuu danda'a. Aamin jedha. Rabbiin duniyaa akiraa si haa gammachiisu. Abbaa kana gammachiisuuf deemta. Rabbi si haa milkeessu. Milkaa'i atiif waayillan kee obbolaan kee si wajjin jiran. Warri dhimma abbaan kana. Mube kiyya dhiifama dubbillee safaan qabe du'aallee godhaa jirta. Oromiyaan bakka mitiyyoon jirtu san itti dawwale mitiyyoo jara sanii nu dhageessisuu ni danda'a amma. Caala kan immoo yaada bareedaa fidde kun immoo maali barbaadne? Yaada bareedaa bakka. Nuti mitiyyoo beekatti fuunee mitiyyoo ilaa suudiitti gartee maallaqa keenyaan finnee jawwaala guddaa binnee fi akkasumas viidiyoo agarsiifnee dalagaa keenyaa inni waada galle beekadhu waan jennee dhagaran gallu. Oromiyaa warreessaa jira. Jarra walii galtan san dhaggeeffadhu. Mubaarak. Hirna harargee lixaa hirna. Mubaarak koo ijaaraa akkana goona laal. Lakkiibbo. Mubaarak Lakkiibbo ijoollee harargee ta'a. Akkana goona mubee. Gastii irra galee kijibaa gas ga'u abbaa isaa irratti hin kijibuun jedhee sabboonaa koo ati garuu fitan. Yaa hin kijibu waan goonu. Mubaarak amma maallaqa akkaawwantii irra eegu jirraa jee. Oromiyaan amma dawwalee jara maallaqa barbaadu qabdi yoo kootaa fi maallaqa Naajeeriyaa sadi dawwalee osuma asirra jirruuti maallaqa geessinee fi mitiyyoo fuunee sharaa keenya finnee si dhageessifna bara. Maal kana ijoollee sheer godhaa ammuma nuufi dhimee boleessa kiyya. waan godhuu dandeenye. Itti muddi. Obboleessa koo Oromiyaa wallaahi billaahi an gara kootiin. Mitiyyoo amma Waa isii kadhachuu malee waa si gochuu hin danda'u obboleessu. Yaaduma kan rabbi siif kenna. Dubbiftanii mitiyyoon hoggaa mana kan dhufte dubbiftanii wajjin haasoftan bakka. Aboo rabbi duniyaa akiraa si haa gammachiisu jarana du'aa eddaan nan kutinaan. Wallaahi mi'aa min jedhaafi rabbi duniyaa akiraa akkan seenee nu gammachiisuuf deemta. Akkan seenee rabbi si haa gammachiisu. Gammadi akkanatti sin beenna qomoowwan keenya isin gaachana keenya isin gaachanoota keenya bosona keessa jiraadhu qabrii keessa jiraadhu qabrii keessa qofa hin jiraatin. Bakka feete jiraadhu bishaan keessa jiraadha. Namni ofii bishaan keessa jiraatu shiftummaa keessa jiraatu kunoo akka mucaa kana dalagataas haa ta'u kan biraas immoo dhaqee orma wattaaddara keessa sagalu wattaaddaran ta'in hin jeenaa. Namni keenya bakka hunda jiraachuu qaba. Qabrii keessa qofa ila namni keenya kan inni nama gargaaruu hin dandeenye yoo qabrii keessa qofa jiraate gaara keessa sataanu galaan jedhinaani ustaazonni keenya hin galin bakka hunda jiraatu namni keenya bas kufrii keessaa fi qabrii keessa kan jiraatu. Kana dhaamna amma obboleessi keenya dunkaana keenya finnee isin gammachiifna jedhee yaa rabbi abbaa kanaaf ilmoo sagalee wal dhageessisi nu gammachiisi. Yaa rabbi yaa Allah ati warra as taa'ee immoo taap koppiliin sheer godhee abbaa kana gargaaruu jiru yaa rabbi nu gammachiisi. Yalla akaawuntii irratti kuma 20 abbaadhaaf hangalcha. Sumunin tokko abbaarraa bayoonni kennamu hin jiru. Fedha akaawuntii fedhinatti nurraa namne garuu abbumti kun gammaduu qaba. Mucaa isaas hin baafnaa fi isallee hin gargaaru. Maali bofa yanga rabbi. Fida. Natti ni. Maali nagaa. እሺ Buatan abbaa kana jaalachuun keessan sheer koppiliingi taap godhaati manaas ol kaasaa namoota hunda irratti sheer godha. Kana namuu dalagaa adda qabna waan ta'eef jechuudha. Akkasitti wal deeggaraa wal hubachaa yaanu faamilii xiyyaa koppiliingi sheer godha. Ani elaa waa sadii qofan waa lama sinii dhaamaan. Afaanin si bu'ee dhiifama waa laman dhaamaan akka wallaaluma kooti tokkoffaa. Dubbat. Namni nama gammachiise rabbitti isa gammachiisa. Abbaan kun ijaan qabu gurraan nu dhaggeeffataa jira. Maalan dhagaa jedhe. Utuu nun arganne yaa rabbi maaliif uummata kanarraa na uumtee nuun jedha. Har'a immoo yeroo akkasitti dhufee gurra dhaabee nu dhaggeeffatu kana khayriinuma dhaga'uu barbaada.
Kajal qaba rabbiin ilmoo saafisa wala agarsiisu atattamaan ammatti. Kalammaffaa immoo abbaan kun na gargaara harka naqite jedhee takka gadi beesitti hin baane. Ija takka na ta'e hojjetachuu illee hin dandeenye utuma fayyaa qabaadhe namni fuula koo kanaan hojii nan galchu nan sobe namni hin galchaa utuma shabaaba ta'e ammatu namni kun shabaaba ta'e aan hojii qaxaru dhaggeeffadhaa laan dhugaa sinitti immoo tun waa qabaadhe namatu jira miti beektu sinii galee yaada. Isin galee hojjechuutti humna qabu isumaayyuu rabbiin balaatti buusee akkana godhe. Rabbiin utuu nama kanaa kana nuun kennine utuu nama kanaa kana asin baafne waan ittiin jannata bitan nuun qabnu. Rabbumta galatoomu kunoo as nuu baase. Namni kun tokkoffaa wanti inni isin kadhachuu dhufe yaa saba koo yaa ummata koo yaa qomowwan koo ilmoo koo naa baraaraa jedhe malee an fayyaan qabu kunoo ija koo kunoo harka koo ana gargaaraa hin jenne. Erga immoo dhufe ilmoo isaa fidaa jirra Oromiyaa jiituu rabbiin sababa kee addunyaa akiraa aboo saba kee guutuu gammachiifte rabbi si haa gammachiisu siin jedha. Amma immoo akkaawuntii nama kana naa kennaa innumtuu garaa na nyaate sidiin jedhaa jira maan. Innumtuu gargaarsa barbaada boleesso. Jaalibsa achi miutii irra jirtaa intiraan jedhin. Akkaawuntii isaa barreessaa Aboo Mubaarak dhaggeeffadhu baatiinis dhaggeeffadhu mubee kiyya laal dhaggeeffadhu dhugaa dubbannaa Mubaarak gargaarsa yoo taate takka miidiyaa kanarratti kaan nama feemasummaa gargaaraa kaan nama dhageettii qabuu gargaaraa kaan nama gartee nama dubbisuu danda'u gargaara. Namni kuni abbaan keenya kuni laal gargaarsaa osoo hin ta'initti ilmoo isaa osoo kana jiruu biraa deemtee biyya namaa keessatti akkanumaanuu gubbaan isaa humna hin qabne isaa iyya hin qabne isaa ifiifuu tana keessa jirtu maallaqa gaafatan biyyaa baatee akkuma namaa tokkotti. Kuni fadiilaa rabbiiti. Wanni abbaa keenya kana miidiyaa bakka tana fideef numaa uffatanuuf dhaggeeffadhaa uummata. Gaafa girrigirrii goonu girrigirrii goona. Gaafa qoosaani qoosna. Wanni rabbiin irra Ramadaan as deemu kanaan abbaa keenya kana fuula uummata nama 3,000. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura fideef uffatanuuf. Dabareen dubbanna. Welcome Kingi kiyya naus. Laal Mubaarak Musammaa wanni abbaa keenya kana arra akkaan taatu akka malee taatu abbaa keenya kana gara miidiyaa uummata isaa bal'aa ilmaan isaa kan nama 3,500 kan isa dhaggeeffachaa jiru kana dura fideef nu fatanuuf anaa fi ati kafayyaa qabu nu fatanuuf nuti yoo hangam rahammata qabna hangam iyya abbaa keenyaatiin isa laala waan jaamu hawaasa kana hundaafuu gaafiidha namoonni gargaaruu dandeessan. Namni kumni sadii amma boleessoo meelee akkaawuntii sabboona kafoo galatoomi sabboona deeqaa tokkotti naa kennana dhimma gargaarsaa irratti deeqaa tokkotti naa kennana. Akkaawuntii murtii jira. Akkaawuntii. Dubbadhu warri kan nuti qabadha sabboona rabbiif jecha waa gargaaraati dhaggeeffadha hundi keessan nuti qabadha nama isaa iskee malee obboleessa koo obboleettii koo waa tokkoon siidhaama wanni nu biyya lafaa kana irratti kennannu bor qabrii keessaaf nu fayyada. Utuu waan qabriin ta'e beenne hundi keenya iyyuu biyya duniyaa kana irratti waa gaarii nyaannu mana gaarii ijaarrannu quttoo keessa ciifnee qabrii keenya bareeffanna. Kanaaf taa'aa jirra. Namni kennatee nu biraa qabu hin jiru sadaqaa kenni jedhee. Wama taa'abbanne dafqa keenya kennataa jirra. Obboleessoo nama wajjin. Firidam olgalji ani shabakaan kiyya dadhabaa. Oye meelatti dadhabaa sabboona maal miti jettu nuti qabatama kana seera namni tokko dubbatu. Amata naasa waan birrii galcheen deemaa yoo barbaadan nuti qabadhaa. Amma hundi keenya iyyuu rabbiif jecha namni kun naa kennaan jennee baraala asirratti. Silas kennitanii kaatanii waa jammartaniittu bara kana yoo bucuu si waa walitti buutan jammartaniittu. Ana gara kootiin namni kun naa kennaan jenne garaana nyaate harkan qabu kunoo fuula koo laala kakawween natti bu'e ilmoo koo kadhaadhaanis ta'u kaffaltaniis ta'u naa baasaa jedhe miti nummoo atumaanuu gargaaramuu qabdaa jennee giddisiifnee gargaaraa jirra kana hubadhaa laa uummata keenya xiqqoo isinuu wal beennaatiin haasofnu nama biratti akkaawuntii kee baafadhu hundi kee namni kun si marare namni abbaa qabdu abbaarraa dhalatte namni harki kun si marare waa qurcii wayiin dhalanne reessi dhalootaan himiti erga dhalatee kee akkuma keetee akkuma kootee akkuma abbaa keenyaa ture kakawweetitti bu'ee yawwana utuu caatii jalaa kaafuu utuu muka baatee deemu Allahu aalam. Otuma ifaajuu namni muka jalamaa maal gochuu deema katamaa keessa deemaan ture gaafa san baadiyyaa keessa ture deemu kakawween itti bu'e harki isaa qabame fuulli isaa akkas ta'e. Kanaaf waa'ee mucaasaa obboleessi keenya Oromiyaa isin nageessa sagaleessi hin baafna kaffallee jedhaniiru rabbiin duniyaa
warri akkaawuntii qabdan keessa seentaniittu nigdi baankii irra seenaa awaash irra seenaa yaa rabbi nama naa hojii keenya kana milkeessi yaa rabbi milkeessi yaa rabbi milkeessi gaa eeshi nutti migaa amma iskee anaa wajjinaa saarta seenneerra kuma takko seentaniittu miti warri nigdi baankii hin qabne azar baankii jedhaati kuma tokko jedhaa barreessaa birruma kuma tokko tokko mi kuma tokko tokko eeshi kuma tokko jenneerra diidami saddeet digdamii saddeet 75 torbaatamii shan 65 eh? 65 jaatamii shan ammas 65 ammas jaatamii shan tokko tokko haa macarashaa irra deebina irra sinii deebi'a dhaggeeffadha warri dhuftan akkaawuntii rabbii sinii kenni yaa obboleesso yaa obboleetti wallaahi qabeenya tokko hin qabnu kan rabbiiti qabeenya habbaa sumuunii hin qabnu kan rabbiiti isatu ittiin nufattanuudhaan bira kaa'e namani akkaawuntii erga rabbi sii kenne seeni namni akkaawuntii ijaan hin argine jira namni erga dhalatee amma wanaatti akkaawuntii jedhamu hin beekne jira rabbiin beekumsa sii kenne akkaawuntii iyyuu si bafachiise tokkoof torba adda baafattee barreessaa jirta akkaawuntii keessa seeni waliin galchina waliin agarsiifna seeni dhiira ta'e dhiiri garaa see nyaatu qabadhu irra deebeesitti hima kuma tokko nigdi baankii irra seena waliin gadhiifnaa qoy hin gadhiisin haatuun hin gadhiisin kuma tokko digdamii saddeet torbaatamii shan jaatamii shan ammallee jaatamii shan bismillah seenneerra maqaa maalii nu baase beektu qaasim muhammadu mareenyunni abbaa keenya isa alhamdulillah akkaawuntiin kan isaanii ta'u immoo baay'ee na gammachiisee jira kanuma isaaniiti yaa rabbi miilonaan bakka nu buusu yaa rabbi siif jecha goone waa tokko namaaf jechaa miti gadhiisaa itti roobsaa yes Allahu akbar kunoo birrii kumni diddamni galeeraafi akkasuma miseenjeraan na ergi galatoo suuraa irraa na kaasi kunoo obboleessi koo tokko birrii kuma shan na bira taa'e kunola argila Allahu akbar wallaahi kunoo obboleessi koo kunoo kuma shan dabarseera jedhe meeqa dabarsitan gaa meeqa dabarsite obboleesso jaanibsaatti keessaan ergi tiktookii isaatiin ergama foto kaas ergi tan erga ergi miseenjeraan natti okay warri ergitan hundi ka mubaarak qabda mubaarak irratti kaana qabdu ana irratti hundi keessan warri mubaarak beeytu mubaarak irra aadii qabdu mubaarakitti irra deebina ambas akkaawuntii tokko qoy qoy se toppara tergite jaalibsaa kunooti la kuma digdama argaartamti dhufee natti illee kun oolaa ana qabu ammas namni wayii natti ergeera qoy Allahu akbar tergu namni nas jedhamu birrii kuma sadii galchee meesa tiktookiidhaan na ergeera ergi tiktookiin koo banaadha irra galla ammas mubaarak irratti akki narratti ammas irra galla deebinee obboleessa koo birrii kuma tokko yaa obboleesso an zaalima an qulqulluu miti garuu rabbiin nama kuma afur keessaa nama isa abbaduun isa sodaatu tokko hin dhabu jedhee yaada nama kuma afur keessaa yaa obboleesso nutti miqqanyaa'ini rabbii si jaallate laaliiti aamiin jedhan tokko yaa rabbi nama abbaa kana tuun hin gaafatin gammachiisaa jiru duniyaattis gammachiisi akiraattis gammachiisi yaa rabbi qabriitti illee nuu gammachiisi yaa obboleesso sadaqaa abbaa kana tuun hin gaafatin sababii ati godhaa jirtu haadha kee qabrii jirtu rabbiin ija rahmataatiin alaalu yaa obboleettii koo abbaan si jalaa duunaan ay abbaan qabu jette rabbiin abbaasiif haa ta'u ormi abbaasiif haa ta'u warri birrii tokko abbaa kana gammachiisuudhaan hirmaattan rabbiin gaafa rakkoo keessanii
kuma tokko an South Africa irraa Najib Muhammad kuma tokko South Africa irraa kunola yaa rabbi gammachiisi aamin jedhi qabadha ammas akkaawuntii irra galla akkaawuntiin nigdi baankiidha waliin seenna gaa bismillahir rahmanir rahim seena akkaawuntii ammas dima seenaan jira ammas kuno challenge birrii kuma tokko an kuma dhibba kennin jenni challenge kuma tokko gadi feetu kuma dhibba galchi feetu kuma shantama galchi feetu kuma sadii galchi feetu dhibba shan galchi feetu dhibba galchi ittirmaadhu እዚህ ቻሌንጅ ውስጥ መቀላቀል ከፈለጋችሁ አርካ ከሰው ንፉዳ ዲፈማ ወጅን አባከኝ ይሄ አባታችን መብረቅ ነው የመታው ሳያስበው ገጠር ውስጥ ልጆቹን ለማስተዳደር ልጆቹን ለማሳደግ ሮጥ እያለ ዝናብ ዘንቦ እሱ እንጨት ስር በቆመበት ሰማይ ወርዶ እጁንና ፊቱን እንደዚህ ያደረገው አይን የለውም እጅ የለውም መስራት አይችልም ስለዛ የቻልነውን እያገዝን ነው ሱዲ አንቲ ዲበሸን ነትገልቸራ እጆ ቲክቶክ ጎቲ ነተርጋ ነቀቀባ ጃሊብሳት ነነርጋ ፌስቡክ ነትቀዲምና ሴና ደጉ መቃከሰን ሞና በረሳ አርጋንጀራ እርግቴ ኦኬ የም ናብላ ተርጌ ነንብሪ ኩማ ዲበሸን እርግቴ ዋትስአፕ ዮጂ ረትረኮን ቀብ ከሊፋ ሐሰን አህመድ ربي خليفة إسلام آسيا ربي ما تاكي ولا قبو خليفة نكا كبيرة نرجع نترجع دبرسي واتساب سات نكا كبيرة ربي مدرسي فكا قبوكا إرجع لك كورسا كاونتير ما وان قبل نتناير بافت كاونتي ربي سي كنيو بدي سو ربي سي براكاي هندي كيسان سكندي سو دومي بيتشنا كنا ساعتي تو كوميتي علي شيخ حسن بريتو بياكو مشن ورق أكونو ناسي نجرا علي المشيخة ربي ولسي أقبل ربي سي عامل كيسو دنيا في آخرة ما تنكي يوغن دا آخرة جلاتن ربين بلا سببات أباكنا ربي كوغا فسنا كوي جلا باسون دتلم نينا مكان أوبسي الله أكبر إجول لنا كباجرة كوي مكان دوبي سالتو كدي فهم تولا كاونتي نمين كاونتي ورتن أوبسا وردا قال شكله تفنى دو كوي لا جاوبت يا دمش كل شيطان نموت يوسر ننجتو نافي جمّة غير لا فيسكو بريد إبلما ربينكم بليون لما بكسي فبوسو هنك أبدي وانا دي بشر كابدي برا بيجا كيسة تيسو تجمّان تيسي أكاونتو ما كابدي دا في جيسين تي نندور قوما كوني سباقو تجتة بريد إبلما كالجتي ربين بليون لما بكسي فبوسو تكاكرا نمبنو نماني ايش فؤاد الله أكبر والربي كيسا لا حول ولا قوة بريكما بريد بلما أواشين سيني جرانا يوانا كابو ورا يوانا كابو نندر بوما جدي سيني كمشان نمني سيارة هونيس كمشان مبارك حسني حسن الله أكبر والله ربي سينا من الكيس دنيا آخرة ربي سينا من الكيس أنتري ربي وات فينيو ولا تلو فينن كابو تا دبي ربي نمانغالو نمكما سدي دبتور بكيسا نمتوكو نمني ربي والتلو فينن كابو آمين جد أجرتا إسين آمين جلاسين سوابي كوميت سوابي كي بلامو دندا آمين جد أمس كوي تيكتوكي لنا يرجع أمس نمني سايل جدم ويو قلبنا ترسي والله أباس هاتي قلبي تبي بريدي بافا فرطة ممانا كاونتي رانكابو بريدي ترباتا بيساني دبرسي ونك كان ما قمتي سجرا إلالي بريني بابا مرتبة مالين كابو بري ترباتا ما باساتي قلشة والله أنا كم يلي ترباتا قمدين بولي سوك دبين كباتشوك أبو ميتي دبين كباتشوك أبو ميتي ترباتا ما كنا يروت كني تو بيسات كني أما تو كحسني فجر كنا أكاونتي راسين ورا أكاونت تن سيني راسينا challenge بسم الله الرحمن الرحيم سنتني سينغا كوما تو كجرا برسا نيد بانكي گتي تيبي وري ازر بانكي لان سنتوكا وري اواش وري اوروميا ازر بانكي لان سينا رامنا ماكننا سنتني كوما تو كوناجت دغدمي سدت ترباتمي شنجت
jaatamii shan jedhe ammas jaatamii shan macarashaan tokko irrasii deebi'u kuma tokko digdamii saddeet torbaatamii shan jaatamii shan macarashaan tokko isin ammasitti galcha amaariffaan hin dubbadha እዚህ ስር ላላችሁት አባታችን መብረቅ መጥቶት እየረዳ ነው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ለምን 50 ብር የኢትዮጵያ አይሆንም አካውንት ውስጥ ግቡልን 1000 በይ 1000 በል ወንድሜ ንግድ ባንክ ነው 1000 75 الله أكبر 65 አሁንም ድጋሚ 65 መጨረሻው አንድ ነው ስሙ ቃሲም ሙሐመድ ዑመር ቃሲም ሙሐመድ ዑመር አየ ብሪንጋ ለጀና ቲክቶክ ይራና ተርገማራ ዋንቴፍ dubbisuun koo dirqamaa jechuudha. Muktaar Abbaa Boggii magaalaa Jimmaarraa birrii Itoophiyaa 1000 gara laafeessa nama rabbi si haa milkeessu duniyaa akhiraa tiktookiin koo banaadha tiktookiin ibsaas banaadha rabbi si haa milkeessu duniyaa akhiraa abbaleessu kana Mubaarak ammallee namni biraa narratti erganii 9,500 Cinaaksan namni jedhamu. Muraadi cinaaksan rabbi si haa milkeessu. Muraadi seefuu. Miskiina koo birrii Itoophiyaa 200 magaalaa Jimmaa taa'e. Hiriyaa kooti birrii 200 irraa nafu jedhee obbo. Muraad seefuu rabbi si haa milkeessu. Ammas Ruqiyyaa jedha maqaan tiktookii. Goobanaa Gammadaa Bariisoo. birrii 5,000 Itoophiyaa akkuma kanaan ammattan sadaqe Facebook irratti akka inshallah ulamaan si eebbisu akka sheekni si eebbisu akka namni nama gaarii jaallatu nama fayyaan qabne jaallatu si eebbisu Facebook irratti nan gadhiisa maqaa keetii maqaa TikTok keetii amma gadhiisa dhaqee waadaadha ishi ammas tokko dhufe bo Fuwaar jedhama sila birrii 200 galchee yaadattu Garaan gubatee jedhe dhibbi lamman sun hin ga'u jedhe kun walaa 800 garaan gubate abbaa kootii hin ga'u jedhee 800 dabale bo 1,000 guuteefi qalbiin na cabee jedhe abbaa isaatiif ammas nama bira nama from Samuel Ratta Gonfanne የሚባል የኢትዮጵያ 1,000 ብር Thank you. Let's go. Share go let us. Kuma saddeeti kuma sagalin teessani yeroo jaalibsaa rabbi qajeelumatti kenne qalbiitti kenne innaanni gargaarsa irratti hojjetu immoo dayyuusota warra ergasii taaptaap gootan eessa jirtu taaptaabii miiliyoona galche obboleessu si qajeelcha si dabsa nama tiktookii irratti nama si qajeelcha situ dabsa akka inni borii dhufee eebbifamu godhi share godhi Eshi, koi jalib sa koyo ergan si berada tendu bifta. Na beragu tefani. Namni Siraj Sheikh Abu Bakar Nuri jedhamu. Birrii Itoophiyaa 500 kashida. Liqii miti waadaa galeera minaamin abbaa keenya kana 700 waadaa isaa miti. Ismail Haji Mama Haji birrii Itoophiyaa 500 namni 100 birrii 500 yoo galche meeqa beekta 500 ta'a dabale Khalifa yaadattu moobaayilii hojii kootii irraan sin agarsiisi Khalifaan sila birrii Itoophiyaa 500 galche kunoo ragaa dhala na dabarsi shi WhatsApp isa kanatti kuma galche miti Abbaan koo kun garaana nyaatee
Oi. Mubeen ayya wallahi lazim. Tuuta kan gartee si jaalladha. Tuuta kan